Dura, Buza, Buka, Gargar Nibas, Yada, Akeka, Gara, Namas Kore, Faraduka, Ni, Danda, Wanti Wakayun, Mito Kunde, Isadura, Tokaju, Indando. Amen. Wanti Kundinu, Sakama, Ijasa, Duratis, Mulata, Nuis, Wan Gone, Sababi Isa, Wajin, Isa, Himu, Nurrajira, La Cosa Kudafu. Ega, Hangafa Lubota, Isa Buddhich, Banti Wawaka Kesa, Darbe, Yesus Lumawaka, Eka Kabane, Bakes, Amanti Kenya, Jarisine, Nikabane, Chubu Rakabame Mane, Hangafa Lubota, Isakara, Untuman, Akka Kenya, Kurame Kamna, Isa, Sadat Dabbi Kenya, Gara Isa Hin, Rukunde Garu, Hin Kam. Yaro barbaachise akkanu gargaaranii araara isaa fudhachuuf ayyaana isaas argachuuf koottaa ija jabaan gara teessoo Waaqayyoo isa ayyaana guutuu ni iyyaanna. Ameen. Ameen. Gooftaa Yesuus Kiristoos yaa Abbaa tolli kee hojii kee addaa anaaf saba kana Gooftaa Yesuus walitti nu qabdee guyyaa irraa kana sagalee kana nu dhageessuuf waan faana jirtu maqaan kee. Ameen. Gooftaa Yesuus Kiristoos hundumti dadhabaan akkuma sagalee kee kun jedhee Waaqayyo garuu jabina kana jabinni kun sirraa kan ka'e ayyaana kee argachuuf Gooftaa araara kee fudhachuuf Gooftaa iyyaanni irra guyyaa irraa kana fuuldura keenya Gooftaa Yesuus Kiristoos nu gargaara. Ameen. Anis immoo yaa Waaqayyo dadhabaa kee kana Gooftaa sagalee kee dubbachuuf saba kee fuuldura saba jaallatu fuuldura dhaabbachaa jiru maqaa Yesuusiin na gargaara. Ameen. Isaanis immoo gurra isaanii bari. Ameen. Dhabbiin tokko irratti hin argamin. Ameen. Boomataan keenya karaa adda addaatiin kan godhuu barbaadu kan laphee keenya godhuu barbaadu maqaa Yesuusiin haarota. Ameen. Gooftaan qulqulluu faayidu. Ameen. Asirratti boqonnaa kana keessatti akka hubattan hundumti keenya beekuu dandeenya. Garuu namni tokko boqonnaa kanarratti labsee ta'uu danda'a. Namni biraas immoo labsee ta'uu danda'a. Garuu ergaan dabarsan adda tokko ta'ee argamuu danda'a. Akkuma duraanii paasteriin keenya sagantaa keenya liidii nu gochaa turanii dhugaa wal fakkaata wanti jiru. Asirratti maal agarra gorsi isinii jira. Jabinni Waaqayyoo isin jira. Amalli Waaqayyoo isin jira. Amalli namaa isin jira. Yeroo duramaa paasteriin yeroo duraa sanatti waa'ee jabina Waaqayyoo isin dubbachaa turan. Kunis immoo waa'ee jabina Waaqayyoo odeessaa jira sirriitti. Jabina Waaqayyoo maal ta'uu isaa dubbiin Waaqayyoo jiraata humna hojii of keessa kanaaf wanti namni itti dabalu jiru wanti itti dabalamu jiru. Dubbiin Waaqayyoo jiraata obbolaatu humna hojii of keessa qaba. Tarii hundi keessatti tokko akkoo keessatti fudhatti arguu dandeessan ta'a hojii Waaqayyoo isiniif maal akka godhe humna qabaachuu isaatiin humna waan qabu dubbiin waan qabu dubbiin isaa amanamaa fi hojjetaa waan ta'eef agartanii ta'uu danda'a. Namni tokko iddoo tokkotti maal inni dhugaadha Waaqayyo dubbata kan dubbate immoo dubbatee calisa duwwaa osoo hin ta'in Waaqayyo sagantaa namaa ka'a akka hubannaa sagantaan sun maal yoo jennee ilaalle tokkoffaa yeroo sanatti gaaffii nuti gaafa nu beeksisu ta'uu danda'a. Lammaffaa jiraaf bi'aamuraa yookaan waggaa jechuun booda ta'uu danda'a. Garuu haa ta'u malee turee hin hafu jiwaas. Iddoo tokko tokkotti maalinni yeroo Waaqayyo bakka dubbii Waaqayyo jiraata humna hojii tokko keessa qaba yeroo inni dubbatamutti waa tokko yeroo nama dubbatame nutti ta'uu danda'a. Qorumsi immoo karaa adda addaa ta'uu danda'a. Waaqayyo sabni dubbanne Waaqayyo karaa abaloo akkas hin jenne Waaqayyo akkas hin taane fi maaliif hin taane biyya namni tokko dhimma mataasaa hin ta'a karaa Waaqayyo sinaa jiru. Maaliif jechuun barbaade baay'ee na ajaa'iba. Dubbiin Waaqayyoo jiraata humna hojii tokko keessa qaba waan ta'eef kanaaf
sin fayyada dhugaa dubbachuu goote humna jamaa of keessa qaba garuu laphee keessa waaqayyo biratti banamu garuu deemoo kana jedha sagalee waaqayyo jedha biillaan beeku keessumattuu warroonni keenya dubartoota haaluu naa itti sajjala sana jaa hin beeku karaa tokko duuba qabaachuu dandeessu mana keessatti karaa tokko duuba foonis goommanas maaliin isuma tokkoon sun sagaleen waaqayyo jedha sagalee waaqayyo akka biillaa biyya biillaan saamuu biillaa isa namni fayyadamuudha adda addummaan samaa karaa lamaan qaara malee juga kaan irraa adda waan ta'eef keessumattuu sagaleen waaqayyo waa'ee keenya ciisee mul'atu barbaada. Egaa asirratti akka mataa duree kootti tarii dubbanni tokko qorachuu dandeessan nuyi ijoollee waaqayyo maal of keessaa qabna. Nuyi ijoollee waaqayyo sin ijoollee karaa foonii yaa abbaa nuti keenya garuu karaa hafuuraan karaa waaqayyootiin nuti maal of keessaa qabna. Waan hedduu jiru akkuma asirratti dubbisuuf yaaleedhaan lakkoofsa 12 kaasee 16 ol taate 5 dubbate ijoolleen waaqayyo maal qabna of keessa inni tokkoffaan hangafa lubootaa isa guddicha hangafa luboota isa guddicha tarii asirratti waldaa keessatti luba eegalee paasterii keenyaan luba paaster Saamu'eel jechuu dandeenya. Pastor Samuel luba dhugaa barsiisaa keenya luba barsiisaa waa'ee sagalee waaqayyo barsiisaa lubni isaa immoo waan akka waaqayyo luba namarraa addummaa qaba luba isa guddicha isa guddaa guddaan gaasanii fagaa dhugaa eenyu isa dorgomuu danda'u guddaa tokko faccaa luba isa guddicha qabna ijoollee waaqayyo kana qabaachuu keessatti boonaa inni lammaffaa bantiiwwan waaqa keessa isa darbeef ammas musadi ameen bantii waaqa eenyu ga'uu danda'u kan waaqeen gargaari duuba bantii waaqa arga inni garuu hangafa luboota isa duraa waan ta'eef hangafa dhugaasa waan ta'eef dubbii sagalee guddaa jiraataa waan ta'eef bantii waaqa keessa darbeera bantii waaqa keessa simuu jira ameen ameen. Ang sadaffaa immoo ijoollee waaqayyo maal qabna? Iyesuus qabna. Iyesuus gosa kam? Iyesuus ilma waaqa. Haleluuyaa. Ameen. Nama jaallataa Iyesuus ilma waaqa. Walaako Iyesuus gaarii fachuu Iyesuus waaqa. Ibsuun danda'u waa'ee Iyesuus. Iyesuus ilma waaqa qabna. Iyesuus ilma waaqa. Ilma qabaachuu dandeessu. Budi kita, ilmu 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 afur sadi lama kemarin dulu. Waktu itu baru ilmu atau kicah, isa jalan, isa darmale konus. Samne pun bukan saja dekung kabu, samne pun digamung kabu, samne pun diraan pun kabu jadi dapat sedikit. Anak kami dulu waktu ilmu waktu itu, bukan kan? Amin. Sabun tak, ilmu waktu itu kabar kisah. Gammada ilma waaqayyo qabaachuu keessanii ilil jedhaa ilma waaqayyo qabaachuu keessanii ijoolleen waaqayyo kana ta'a. Ameen. Inni garaa biraa immoo nuyi maal qabna hoo jenne isa garaa laafina isa garaa namaa laafu isa cubbuun irratti hin argamu isa yeroo hundumaa namaaf agabu isa yeroo hundumaa bakka akka namni tokko dogoggoruu irratti namaan geessine garaadhaaf yeroo garaadhaaf sina Yesuus dubbachuu garaadhaaf baay'ee garaadhaaf Yesuus maal konkolaataa keessa yeroo ooftan waan keessan achi geesse achuma deemu Yesuus mariina makiinaa qaba naannessinu Yesuus akkasuma isarraa adda kan isa maal Yesuus gara dubbatti yeroo daandii dubbattu insi agaa gara fuuldura yeroo dubbattu insi agaa gara isa amma keessa dubbattu insi agaa walumaa galatti ijoollee waaqayyo qabna garaa laafa qabu abbaan keessa inni abbaa tola fayyadu ta'e amma gaafgaa hundi keenya ijoollee qabna inni gaafgaa ijoollee tokko gaa inni fanni ijoollee gaafgaa ni fanni gaa maaliif ijoollee speeshaalii yeroo umuriin isaanii
mata ini fana wa kayu garu gara la kawan ni lu di dong gore itu po kita jiruyu ini coba aja gara muka mal ke sakatu itu mal ke sakatu nama arab sa nama afu fakal tu itu pakai gara udah Yesus harus pada amin ya amma kari namto ofret kakenya fukina kana gari nama tu profit ko ko madani na ko ba ko wala tayo ko ba ikaw ganda kawa kayo gamba ci se ba tu danda garu kan sama gamba ci du ba tu danda kunda barsame akan tu ba me mate ni politika ko ganda kita garu gara ulan ko ridan ni mo de bina I'm not sure kana fiu si isi ni mo namni to ko garasi ni la ko danda kawa kayo garasi ni mo abotinis harmoninis segera tadi boleh tadi amgala itu gara la tumare maka wado ko bisa karena kan maka di undang do male ya di bayar iya sudah bukan ya rondu marat apa sabat line kan nama straight line ya straight line mana saya akas jaga datu kan kanke yang straight na apakah kemarin apa itu atas ini iya sudah bukan gara la bisa ada kibar ini kan ini gara-gara mo wan funduma singkang urameka wana jala wan funduma uramera gitu singkang uramera salang uramera ati mawa kami kiru kamera duera uranna mera gara kamera dura mera ini sekali tadi saya kan tidak perfect wan uramera tak boleh anak sindikut tu korban itu kote ko bayar inna macam baka kira bete morale ke ko to ko lesa ke iya so garo kan iya so yaro sa pudanis iya so yaro sa patanis iya so yaro waranis isu mayu ke sa dabe manje ya abba wan ko ni be kan isi de oto mo dam to ko fi asmat ko fi wan ko nan ni kabala la kabale inso nan kabala kan garo wa kay mona jale Yesus garu koto kutamaju koto amaju koto reba maju koto garafa maju wan hunda ke soto yu ormaj ada data koto bata maju kana ke sada Yesus ko fini wa kayu amen sila nagaman to rebo ay ndo ko limbarna sa dali ko ajeng ka mau kaya dam? Oke. Mali bisa kali. Sekali itu udah karena mau mati. Kan kuni border rapi. Atau mali ini gara-gara ijolen Kristus mal abdi, yon mal amna, kojenne cubura ada kan ini silah mal tuh. Yesus coba maajan jadi amir rusa maturi ganda maturi reba maturi bah ari agar rekap ini kunimmo coba beli sakante kan kul Yesus kul bola amin kana kita kemarin ni karakter itu amana gofta Yesus Kristus kan ibsne dokko seret kan ibsa ibsu yaran kure nuti mo jolle wa kayo tane hanggang amala gofta Yesus of kesa amna yo kan abatu fi gagira jenne kan ibare to ko kan hanggang of kesa kamna amala gofta Yesus amma of kesa kamna amma mimmo argachu yara gira kuni ga kamna ko do magalan mal kamna jolle ko so jenne kul magalat kul ma kesa kan kul ma Yesus Kristus gari kuna tufanye na kosa kuna shadi kuna jarati subura aba me male hangka balubota isakara kunduman akakene orame abnaje cubutu rakaban itu orang ne rola koban orang suga mana sagale wangi suga angga biya na para yang tadi mana korban sering tadi korban ini kira ini mereka garu korban sunu mau
sagalee Waaqayyoo keessa dhaabannee fuuldura Gooftaa Yesuus Kiristoos dhaabannee sana darbuu dandeenya jechaadha. Lakkoofsa 16 yeroo barbaachisetti akka nu gargaaraniif araara isaa argachuudhaaf fudhachuudhaaf ayyaana isaa argachuudhaaf koottaa ija jabinaan gara teessoo Waaqayyoo isa ayyaanaan guutuu ta'e ni ijaanna jedha. Galanni Waaqayyoof. Ameen. Asirratti waa tokko sun barbaada. Ija jabina. Maal jechuudha ija jabina jechuun asirratti? Spiritual jechuun asirratti waraanne ija jabina jechuun maal jechuudha? Ijuma akkuma teenyee akkuma tollaa tokko tokko ta'e ija kuffataa ija akkuma sin laalu ija jabina jechuun namni tokko ija jabaata ija jabaa wajjin ijuma keessa nama laalaa yoo immoo amala addaa fayyada. Ija jabinaa jechuun asirratti spiritual yeroo laalu ija jabinaa jechuun laphee guutuudha. Laphee guutuu Iyesuus bitamu Iyesuus amantummaa of keessa kaa'u ija jabina isa kana. Ameen. Sodaan tokko malee mormii tokko malee kan ta'ee argamu tokko ta'ee argame arganii darbu kan hin taane tokko moo hin taane jechuu itti dabaluu dhiisuu irraa hir'isuu dhiisuu ija jabinaan koottaa ija jabinaan gara Gooftaa Yesuus Kiristoos ni iyyaanna jedhe. Carraa kana kan nu kenne Waaqayyo kan ulfaate. Kanaaf obbolaa koo maaliif dubbachuu barbaada? Dhugaadha. Amala Gooftaa Yesuus Kiristoos kan qabneef oolee bulee nu gara amalli Waaqayyo oolee bulee nu gara amalli Waaqayyo oolee bulee garuu amala sana bira ga'uuf immoo nuti immoo maal gochuu qabna? Inni guddaan inni jabaan gubbaa inni badeera araara isaa fudhachuu fi ayyaana isaa argachuuf ayyaana Gooftaa Yesuus Kiristoos barbaadu araara isaa barbaadu hoo kan arganne maal arganne ija ni jabaan jecha iji keenya immoo ijuma taasuma soolaa masan bacaa yaada laphee keenya bannee teessuma sodaan isaa qowwummaan isaa hiyyummaan isaa zoorummaan isaa ija jabaatiin Yesuus Kiristoos dubbatu bakka Yesuus faana wal qabatu nam tokko yeroo hundumaa garuu miidiyaa dhaqanii keenya biyya guddoo kana keessatti namni miidiyaa tokko nagara iyyuu danda'u kijiba mucaa tokko hundi keessan agar ta'uu danda'a kan dubbachuu ni barbaachisu miidiyaa irratti yeroo ta'u Waaqayyo irraati waa tokko eegee waan an dadhabee fi amma gara dhumaatti deemaa jira. Maalan godhee Waaqayyo faana lola wal qabnee jedhe. Waaqayyo duukaa lola wal qabnee wal dabalatanii Waaqayyo faana kuni lola miidiyaa natti beekamuuf ta'uu danda'a. Malee Waaqayyo faana nama dabalatus jiru Waaqayyo suma dabalamuuf hin qabu. Garuu ija jabinaan immoo yeroo eeggannati jechuudha. Ija jabinaan immoo yeroo eeggannu jechuutti laphee Waaqayyo barbaachisa kan dhuga kana barbaachisa. Maali namni koo ija abee Waaqayyo ni galateeffatu gurra abee namni Waaqayyo galateeffatu jira. Ija jabinaan yeroo jennu duwwaatti koo ija keenya kufa miti ija waan kun duwwa miti laphee keenya bannee laphee keenya guutuutti Waaqayyo fuuldura bannee Waaqayyoof iyyaatu. Maali kunis araara isaa barbaadu Waaqayyo baay'ee nu rakkateera. Ani jiru ture juga isinis sama waktu Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus fandurat ini, fannifamne ta'e Yesus Kristus suruh rukutamne ta'e hinjir isinis hinjirtan. Ani isinis bareeda jechuun karaa hundatti karaa afuraa hin bareedu. Bareeda sakkaani sakkaawwadha. Karaa afuraa hin bareedu. Namni uffatee deemuu qofa miti. Uffatee deemuu waan tokko hafe qabaatee miti. Biyya kanatti qabeenya hedduu jiraachuu danda'a kan qabatu jira kan qabatu jira garuu qabeenya inni guddaan Yesuus isarra hin darbee fayyaa nama jiraate maal oo laphee kee nagaa ta'e oo Yesuus faana waliin galtee qabatte fayyaa dhukkubsatullee sana keessa illee waan Yesuus hin waaman ija jabinaa jechuun isa kana Waaqayyo ija jabina isinii haa kennu. Ameen. Waaqayyo ija jabina nuuf haa kennu. Ameen. Oolman Gooftaa Yesuus Kiristoos keenya guddaa waan ta'eef oolman Yesuus Kiristoos lakkaawwameen mana keessatti lakkaawwameen mana keessatti lakkaawwameen lakkaawwameen oolman Yesuus Kiristoos erga dhalanne kaane erga Yesuus Kiristoos barre kaane
waan hedduu nama daddarbeera nama fuuldura keessa dhaabbatee miidhagee fuuldura dhaabbatee hundee boolla keessa bu'ee boolla keessa baheera bishaan nyaatee bishaan keessa baheera waan hedduu dhugaa dubbachuu kanaafuu Yesus salphaan tokko laata Yesus jaalladha laphee keessa ija jabina jaalladha ija jabina waaqayyoon kadhaa kadhannaan waan hedduu deeffamu barbaadatan egaa walumaa galatti tarii barsiisummaa guyyaa irraa xiqqoo ta'uu dandeessi sagantaa sun bakka bakka jira waan ta'eef ijoolleen darbii warreen kana warra barreessu yaala keessatti hunda qabatanii taanan Yesuus hin qabatanii hundi ijoollee Yesuus Kiristoos yaa qorumsa keessa sin baana qorumsa keessa nu waaqayyo haa oolchu. Ameen. Waaqayyo sin haa eebbisu. Ameen. Si waaqayyo naa galateeffatu. Yesuusin qabna, luba qabna, araara waaqayyo biraa qabna, mootummaa waaqayyo qabna. Seexanni garuu hiyyeessaa kan hin qabdu nu jedhe. Qabxiiwwan torban tokko nu boleessi keenya. Takkaa yaadne beennaa qabeenyaa guddaa qabnu tura. Eebba guddaa akka furkaa qabnu beennaa. Luba gara laafes, luba araaraan guutu. Isa kana immoo ija jabummaadhaan yaadne. Ija jabummaa. Utuu cubbuu goonee akkamii araaraan godhu. Beellee dhiyaanne. Boleessi keenya waaqayyo dachaa si haa eebbisu. Meela kaa eebba waaqayyo nuuf kenne qabeenyaa harkaa qabnu horii qabnu yoo taanes qabeenyaa qabnu beekna. Firan qophaa yoo taanes nama qabnu beekna. Nama garaa nu laafu yoo dhabne lafarraa garuu waaqarraa nama garaa nuuf haa qabna. Iddoo biraadhaa bakka keenya ta'e kan nu dubbatu cubbuu keenya kan nu dhiisu cubbamaadha deemnee ati cubbamaadha siif hin araaramu nama hin taatu nuun jedhee. Nama qabna waa'ee cubbuu keenyaa kan falmu inni qabaqaa keenya jedhamne afaan maalifaatu abukaatoo abukaatoo ta'ee nuuf falmu jira diinni keenya hundumaa nu falmu qabna nama akkasii qabna eebba qabna hoo haaleluyyaa gooftaa Yesuus bara baraan maqaan kee galateeffame haa ta'u qabeenyaa qabnu nutti agarsiiste eebba harkaa qabnu nutti agarsiiste eebba mana jedhamne karaa sagalee keenya dubbatte yaa waaqayyo gooftaa Yesuus angaba gruba keenya yaa waaqayyo ati gooftaa nu jettee rakkatte nu jettee dhiphatte hangaba amantii keenyaati amantiin keenya isin galmagaa cubbuu keenya isin dhiba marganna yaa waaqayyo gooftaa waa keessanaaf jettee nu jettee garboolii keetiif jettee galtee hundumaa nuuf kadhachaa jirta Yesuus amma waaqa jiraata kennaa kee kanaaf ganama kana waa'ee kennaa isiniin nuuf qabdu waan dubbatte waan lafa irraa miti waa'ee horii dubbanne waa'ee qabeenyaa waa'ee manaa waa'ee makiinaa dubbanne qabeenyaa qabdu nabraa jedhu dubbiin kun dubbii cimaa dubbiin kun yaa waaqayyo gooftaa namoota hubate qabeenyaa manqaboo akkas biraa qabu inni kun isa guddaa isa kana kanaaf jedhadha kanaaf waaqa sana si qabna haaleluyyaa waa'ee keetii maqaan kee galateeffame haa ta'u waa'ee dubbii guyyaa gara keenya dhufeef waa'ee ergaa gara keenya dhufeef ulfaatu sagantaa keenya wajjin ta'e maqaa gooftaa ishee